السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا بخبجمتوتا جالتمتوتا دقيقة تكفر دابدو challenge jechaadha. Arra waan lama qoftiidhaan qabadhee isiniif dhufe. Maaliif yoo jettan waanuma lama filachuu dandeessan jechaadha. Wanni lamaan namni karaa birgaatti irratti argamu kun ijoollee shamara musliimaati. Namni karaa bitaa kanarratti argamu ijoollee shamara kiristaanaati. Challengeidhaan isiniif fide. Michoon tuni wanni jette shamarra musliimaadha jechaadha. Waa'ee oromummaa dhiisiti. Ani waa'ee kana jechuun hin qaanfadhaa'u. Fagaara keessanuu hin qulqulleeffatanii jetteen dhuguma rabbiitiin shamarran muslimaatirra shamarran fagaara qulqulleeffatu hin jiru. Shamarra muslimaa guyyaa keessaa yeroo 5 jechaadha dhigatti yoo ni fakka biraa yaa'anii achi hin qabne salaataaf warreen wadda'atu jechaadha yeroo 5 fagaara isaanii dhigatan. Anaatu jee kana salaata 5 salaata kana 5 kana keessa yeroo hin dhiqanne hin qaban jechaadha. Wanni hin jechuu barbaade bakka tanatti ijoollee kiristaanaati namni hudduu hin dhiqanne malee ijoollee musliimaati miti. Dogoggortee jirta miciyoo. Wanni hin jechuu barbaade ijoollee musliimaa wajjin ta'ii waan hedduu jetteen ijoollee musliimaati waan hedduu jetteen anfiidoon kee kun arraan dhaqqabe jechaadha. Turaan fi waasii deebisee ture. Sheer godhaa biree kutaa arra filannoo keessa waan lama qofa. Namni tana filattan namni miciyoo tana filattan jechaadha. Mee eenyutu irra bareeda? Takka faaratti hin bareedan jette. Dhiirta sheeysan akkasuma isin dadhabdee isin jaalallatee san odoo hin qabne ijoollee kiristaanaa fuutee jettan. Ijoollee dhiiraata musliimata ijoollee kiristaanaa fuutan takkaan uumamu nagarre. Islaameessanii fuudhan bas islaamoyitee gara amantii musliimaa dhuftee jechaadha. No dhakaa dhiira kiristaanoyitee fuutee hin garree jechaadha nuti ijoollee kiristaanaatti musliima ta'ee amantii haqaa nabii Allaahi Muhammadiin nabii rabbiiti jenitti amananiituma eegasii fuutee jechaadha. Sanumaafuu michiyoon tuni dogoggortee jirti. Bilis obboleettiitiyya dhiifama gaafadhu shamarran musliimaa. Shamarran musliimaa hedduu bareedan wallaahi hedduu urjii samaayiidhaa fakkaatan urjii samaayiidhaa. Akkasuma urjiidha isaan rabbumaatu urjii lafaa isaan godhe maasha Allah. Laal hanga isiin bareeddu laala hanga isiin bareeddu laala. Wallaahi walitti hin dhiyaatan. Ani akka kiyyatti harka 100 keessaa harka 99 mucaatanaatu caala. Isiin harka tokko. Kanaas jechuun barbaade barakallahu fiikum irratti hirmaadha warreen munaa jaalattanis warreen isii jaalattanis irratti hirmaadha mee laalla qatqat godha. Kanaas jechuun barbaade michiyoo tanaan ammoo waa'ee shamarra musliimaatirraa irraa gadi bu'i yoo irra jiraatte jechuudha waa'ee isaaniitirraa galab jiidhafa bu'i barakallahu fiikum. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.